Ashama hordoftoota IF Digital Studio nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jedha. Addaa waa'ee siyaasaa haasa'uu hin dhufne waa'ee dhukkuba yookaan dhibee dhukkuba coronavirus 19 yookaan coronavirus 19 jedhu kana irraa akka hubannoof ta'utti waan beeku irraa hamma tokko yaada dabarfachuu barbaada. Keessattuu namoota biyya keenya Itoophiyaa keessa jiranii yoo akka tasaa viidiyoon kun bira ga'e yookaan karaa adda addaatiin illee viidiyoon kun isaan dhaqqabe hubannoofiif ta'a jedhee waan yaadeef isa kana waan beeku irraa diqqoo dhibeen kun yookaan dhukkubni coronavirus maal nu godhaa waan jedhu irraa akkami ofirraa ittisuu dandeenya yaala qabaa yaalli isaa hoo maal waan jedhu gabaabsee diqqoo isii hamma hubadhe irraa isiniif qooduu barbaada jechuudha. Dhibeen yookaan dhukkubni coronavirusii gosa infekshinii vaayirasii hamma kanaan dura for example hamma kanaan dura inni gosa infekshiniiti vaayirasii coronavirusii akkuma coronavirus jedhamu inni gosti isaa infekshinii gosa vaayirasii kanaan dura dhala namaa irratti argamee hin beekne yoo ta'u akka qoratnoonni tokko jedhanitti dhibeen kun yookaan dhukkubni coronavirus kun kan dhufuu danda'eeni namootni yoo tasaa bu'aalee yookaan wantoota beeyladoota irraa argaman kan akka fooniis ta'uu danda'a wantoota biraallee ta'uu danda'a beeyladoota manaatii fi beeyladoota alaa irraa osoo hin bilcheessin dheedhii isaa nyaatuuni dhukkuba dhufu jedhanii tilmaamu yaa jedhanii barreessu jechuudha. Inni kuni karaa saniin dhufa jechuudha yoo wantoota dheedhii ta'an kan bu'aalee beeylada irraa argamanii sooranne numa qabaa jechuudha. Inni kunini akkuma dhagayaa turre dhibeen coronavirus 19 kuni kan ka'ee biyya Chaayinaa irratti ka'ee amma yeroo ammaa kana bifa weeraraatiin addunyaa guutuu dhaqqabeera. Addunyaan guutuun yeroo kanatti irratti dhibee kana dhaabsisuuf karaa adda addaatiin irratti hirmaatutti jirti jechuudha. Akkuma hundi keenya quba qabnu jechuudha. Kun yeroo ammaa kanatti namni lubbuu lafa kanarra jiraate waa'ee dhukkuba kana coronavirus hin dhagayini hin jira jedhee hin yaadu yoo akka tasaa jiraatellee hubannoo isaa qabu yoo ta'e malee hundi keenya dhageenyee jirra. Namni hunduu dhibeen kun akka miidhaa addunyaa kanarraan gahaa jiru dhagaa jirra jechuudha. Miidhaalee gurguddoo geessaa jira. Qaama nama miidhuu nama ajjeesuu irraa kaasee hamma biyyoonni addunyaa wal keessa daldalatanii gurguratanii walirraa bitatuu dhabanii qabeenyi yookaan diinagdeen guyyama guyyaanii biyyoota addunyaa hunda irratti gadi bu'aa deemaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan sharafni qarshii biyya alaas baay'ee bu'aa yeroo itti dhabetu yeroo ammaati jechuudha.
yoo waa'ee hubannoof koronaa vaayirasii hagana jedhe koronaa vaayirasiin kan nama miidhu qaamni inni nu miidhu jechuu qaama ittiin hafuura baafannu yookaan hafuura ittiin galfannu funyaan irraa kaasee hamma jechuu hamma somba keenyatti ka jiru jechuu isa kana nu miidha jechuu walumaa galatti respiratory system isa jennu jechuudha isa affect godhuun yookaan isa hubuuni nu miidha jechuu inni kunini funyaan yeroo adda addaa karaa funyaaniitiin rakkoo dhibeen kun seenuu danda'a karaan ittiin dhibeen kun nu seenuu karaa funyaanii karaa afaanii qaawwala ijaanis akkasumas harkaan madaa qabaanne yoo ta'e akkasumas harka sana waa hin qabne afaan keenya yoo keenya ta'e dhibeen kun nu qabuu danda'a jechuu kana jechuu koronaa vaayirasii irra guddaa kan haga ammaatti qofaan wal fakkaata namoonni tokko koronaa vaayirasii fi qofaa yeroo itti addaan baasuu dadhabamee namni itti miidhamuu ta'uu dhufuu danda'a namoonni qofama jedhanii bira darbuu akka hin dandeenye qoratamuun barbaachisaadha. Inni kuni koronaa vaayirasiin irra guddaa qofaa yookaan utaalloon wal fakkaata. Akkuma qofaa mallattooleen inni nama irratti argisiisu nama qofaasisaa ho'a qaamaa keenya dabaluu baay'ee ol kaasaa namoota tokko irratti daddafeeti gara nimooniyaatti jijjiirama jechuudha. Namoota tokko irratti namoonni dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu kennaa garagara nama irraa namatti adda jechuudha. Kanaafi namoota tokko dafee miidha jechuudha. Namoota tokko dafee miidha jechuudha. Keessattuu dhibeen kunini dhibee nama ajjeesullee dhibeen kun akkuma namoonni hedduu yookaan qorattoonni hedduu mirkaneessan dhibee kanaan baay'ee irra guddaa kan miidhamu namoota umuriin isaanii gara dulloomaatti ol deemee daa'immanii fi akkasumas namoota dhibee adda addaa fakkeenyaaf dhibee onnee qabanii waan dhibee kaanserii dhibee kalee akkasumas dhibee turiiguu kanneen fi akka dhibee sukkaaraa warroota qabaniin yoo itti jabaate ajjeesuu danda'a jechuudha. Isa kana jechuun namoota dhibee biraa amma tarreesse kanneen hin qabne hin ajjeesu jechuu miti jechuudha. Maafi akkuma dura kaasuu yaale dhibeen kunini nama irraa namatti garaagara mallattoolee garaagaraa tokko irraa gara tokkotti waan cimuufi garaagarummaa nama fayyaa dhibee tokkos hin qabne ajjeesuu hin danda'a jechuudha. Isa kana hagana yoo hubannoof jedhe mallattooleen koronaa vaayirasiin argisiisu isaan gugurdoo keessaa tokko furrii heddumminnaani funyaan keenya keessaa ba'u jechuudha. Furriin nu keessaa funyaan keenyaan baay'ee jigu jechuudha waan beekama. Akkasumas madaa'uu laphee kan jennu as keessatti ngoroorroon keenya kokkeen keenya keessa kan qilleensi keessa darbee gadi deemu kanneen keessa madeessuun beekama. As keessatti laphee keenya keessatti nu ulfaatee isa sana madeessuu madaa lapheetiin beekama jechuudha. Kan biraa immoo rakkinna hafuura baafachuu
illee hin uuma jechuudha. Respiratory systemii keenya affect godha. Isa sana hafuura baafachuu nu dhorkaa, qofaa jechuudha. Nu qofaasisa. Mallattoolee qofaan yookaan utaalloo wal fakkaatu akkasumas ka qofaasisu jechuudha. Kunniin mallattoolee coronavirus 19 ittiin beekamu keessaa isaan kanniini jechuudha. Coronavirasiin akkamitti akka nu hin qabne ofirraa ittisuu dandeenya yoo jenne, akkuma waliigalatti coronavirasiin nu qabee hagana nu miidha yoo jenne, akka nu hin qabneef immoo coronavirus maal godhuu qabna? Amma inni guddaan qabxiin inni guddaan isa kana jechuu, coronavirasiin biyyoota hin seenne muraasa amma biyyoota hedduu seeneera. Biyyoota keenyas biyyoota Itoophiyaa illee seenee jira. Isa kana immoo akkuma beekamu baay'inni uummata Itoophiyaa baay'ee, carraan nama baay'ee miidhuu yoo seenee baay'inaan seene carraan nama baay'ee faaluu, nama baay'ee miidhuu ni jira jennee waan tilmaamnuuf, hamma tokko hubannoo fi namoota nu jala jiranii waan kana arganiif akka hubannoof ta'uu dabarsuu barbaade. Karaan inni ittiin nama irraa namatti darbu maali yoo jenne, harka keenya namaan wal qunnamne yoo jenne, nama cabbatu yookaan harka wal fuudhuu dhiisu. Namni dhibeen qabameera ta'uu danda'a, dhibeenis qabameera ta'uu hin danda'u. Amma yeroo ammatti yeroon kunini wantoonni akka dhibeen kun nu hin qabne nu gargaara. Nama harka fuudhuu dhiisuu, nama reebbachuu dhiisuu, nama dhungachuu dhiisuu, immoo walgahii gugurdaa namoota baay'ee lama sadi ol ta'anii hirmaachisu irraa yeroo kanatti hafuun dhiisuu, hambisuu jechuu. Mana barnootaa yoo deemama ta'e, mana barnootaa irraallee yeroof haga wanti tokko dhufuu fi of eeggannoo godhu jechuudha. Kunniin mallattoolee rakkoolee dhibeen kun ittiin karaa dhibeen kun ittiin nu seenu yookaan dhibeen kun ittiin nu qabuu danda'u keessaa kunniin karaa gugurdaadha. Kanniin irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf wantoota amma asirraa walitti tarreesse kana irratti of eeggachuun barbaachisaa. Inni guddaan funyaanii fi afaan keenya maaksii qulqullina qabuuni cuqqaalachuu yookaan isa sana uffachuu godhachuu jechuu. Inni sun immoo yeroo kamuu ka qulqullina qabu ta'uu qaba. Guyyaa guyyaatti maaksii tokko fayyadamaa oolte inni jiidhee yeroo itti baastu immoo harkaan waan biraa qabdee gubbaa isaa yookaan keessa isaa qabdee yeroo jijjiirattu sana akka ofumaa keetiif vaayirasii sana yoo akka tasaa dhufeellee jiraate isa sana ofumaa deebitee karaa biraatti tamsaasta waan ta'eef maaksii sana jijjiirachuu yoo jiidhe ta'e, yoo immoo waan wayiif saaxilame ta'e maaksii sana jijjiirachuu jechuudha. Kanaaf kun of eeggannoo isa guddaadha. Akkasumatti kabiraa maalee yoo as keessatti kabiraa kan hin dubbanne yoo jiraadhe, walitti siquu nama tokkoon akkuma beekamu namni keenya baay'ee walitti siqa. Konkolaataas walii yaabbataa, walirra taa'aa, yeroo nagaa wal gaafatus walitti baay'inaan walitti siquu, yeroo waliin haasayan wal jala bu'anii haasayu.
isa kana dhiqqeessuu osoo hin ta'in dhiisuu dhaabuu jechuudha. Isa kana walirraa fagaataniiti metirii 1-3 dhaamsa waliif qaban waliin haasawaniiti gargar deemuun barbaachisaa jechuudha. Kunniin immoo waan carraa dhibeen kun akka nu hin qabne nu gargaaran keessaa isaan kanneen gurguddaan jechuudha. Harka keenya yeroo baay'ee irra deddeebinee saamunaan yeroo hedduu dhiqachuu jechuudha. Yeroo hedduu dhiqachuudha. Naagalaanni kun rakkisaa. Yeroo kanatti biyya keenyatti rakkina bishaaniitu jira. Rakkinni bishaanii bakka jirutti namni waan dhuguu bakka dhabetti harka isaa saamunaan yeroo hedduu dhiqadhu yoo jenneenitti yaada kenninu yaada ogummaa kennaa jirra malee rakkinni kun akka jiru hin beekna. Garuu mootummaan rakkina kana hamma isaa danda'ameen rakkina kana bishaan bootteenis ta'ee karaa garaagaraatiin hawaasaa dhiyeessee hawaasni waan rakkoo suduudaan yookaan kallattiin itti dhufaa jiru kana jalaa akka baraaramu fi gaheen mootummaa immoo warra shiina yookaan weerara dhibee tokko dhaabuun kan mootummaati, dalagaa mootummaati. Mootummaan isa kana waa'ee bishaanii fi waa'ee maaksii afaanii funyaanii godhatanii fi meeshaalee ofirraa dhibee kana ittisuun ittiin danda'aniin mootummaan dhiyeessuu akka qabu gamanumaan gaafanna. Mootummaan immoo isa sana qofaa miti, meeshaa qofa dhiyeessuu miti, gama uummanni biyya sana keessa jiru informationii ittiin argatu bilbila naannoo bilbilarraa cufee interneetii bilbilarraa cufee baneefiiti uummanni dhibee yookaan dhukkuba hamaa biyya seenee jiru kana jalaa akka baraaramu gamanumaan gaafanna. Akkuma argaa jiru namoonni hedduu toora miidiyaalee garaagaraa irratti gaafatutti jiranii. Anis gamanumaan gaafadha mootummaa jechuun isa kana yoo goonee jennee wantoota amma walii gubbatti tarreesse kanneen yoo irra deebi'u harka keenya irra deddeebii saamunaan dhiqachuu, funyaanii fi afaan keenya maaksii qulqullina qabuuni cufachuu, akkasumas namoota dhibee kanaan shakkamanii naannoos ta'a namoota naannoo dhibeen kun nama qabeeru sana turanii dhufan irraa fagaachuu, akkasumas namootuma kamiyyuu yoo ta'ee jedhee meetira 1-3 caalaa walitti siqanii waliin haasayuu, warreeffachuu, wal dhungachuu, nama mana tokko maatii tokko keessaallee yoo ta'eeyyuu adda siqanii rafuu hamma danda'ametti isa kana dhibeen kun yookaan dhukkubni koronaa vaayirasii kun karaan ittiin darbu karaa walitti dhufannaa, walitti dhiyeennaa, wal tuttuqqii waan qabuuf ta'eef isa kana dhiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. Dhibeen kun akkuma nama kamiyyuu dhibeen kun yaalamee yoo jennu dhibee jechuun dhukkubni tokko akkuma beekamu yaala jira, qoricha jira, maalli jedha. Akkuma waliigalatti dhukkubni vaayirasii yaala hin qabu, qoricha hin qabu jechuu, qoricha vaayirasii ajjeesuu haga ammaatti hin argine. Qoricha odoo hin ta'in talaallitu jira jechuudha. Talaalli haga ammatti dhibeen kanaaf yookaan dhukkuba koronaa vaayirasiif talaalliin kallattiin kana jedhamee argame waan hin jirreef yaalli dhukkuba koronaa vaayirasii ammatti wanti kana jedhamee beekame hin jiru. Garuu yaala jedhamee wanti taa'ame tokko yoo
jiraate ofiin of tajaajiluu akka yaala tokkotti ilaalama. Yeroo ammaa kan ofiin of tajaajiluu yoo jennu fakkeenyaaf yoo dhibeen koronaa vaayirasii ana qabe ani ofiimaa kiyyaa of tajaajila jechuudha. Of tajaajiluun jechuun maal jechuu boqonnaa gahaa fudhachuu. Erga qabamee booda namni tokko erga dhibee koronaa vaayirasiin qabamee booda boqonnaa gahaa fudhatu kun baay'ee nama gargaara. Humna keenya qisaasessuu irraa, humna itti ofirraa ittisuu, qisaasessuu sana humna dadhabbii irraa wannoo jedhaa rafuu boqonnaa jechuudha. Boqonnaa walumaa galatti boqonnaa fudhatuu fi rafuu jechuudha. Qabbana irraa of eeguu jedha. Qabbana irraa of eeguu yeroo rafnu jechuudha. Qabbana akka qabbanni hin dhoofne, yeroo qabbanni hin dhoofne nu dha'ee baay'ee qofaana. Yeroo qofaanii jedhu seelii keenya baay'ee fayyadamna. Yeroo kanatti seelii keenya baay'ee yoo fayyadamaa deemne qaama keenya keessatti humni keenya dadhabaa deema jechuudha. Kanaaf qabbana irraa of eeguu dhangala'oo yookaan bishaanis ta'aa, juusiis garagaraas wantoota garagaraa dhugaatii dhangala'oo baay'issinee dhuguu maafi karaa adda addaatiin dhangala'aan qaama keenya keessaa baya waan ta'eef isa sana bakka buusuu akka dafnee hin miidhamne jechuudha. Isa sana dhangala'oo baay'ee dhuguun akka yaalaatti ilaalama. Inni biraa immoo kutaa ciisichaa ho'aa qabu yookaan bakka ho'u tokko yookaan birdilibsis ta'aa, waccus ta'aa uffannee qaama ho'a keenya eeguu. Qaamni keenya baay'ee ho'a waan dabaluuf yeroo koronaa vaayirasiin qabamne qaamni keenya ho'a waan dabaluuf isa irraa of eeguun barbaachisa jechuudha. Kutaa ho'a qabu ciisuu keessatti isa ciisuu akkasumas bishaan ho'aa qaama keenya dhiqachuu. Yeroo qaama keenya irra deddeebinee bishaan ho'aan qaama keenya dhiqachuu kun baay'ee nu gargaara. Inni kunniin ofiin of yaaluu yookaan akka yaalaatti ilaalama jechuudha. Kanneen jechuudha. Isa dhumaa irratti yoo dhibeen kun wantoota amma ofii of yaaluu yaallee jennu kun nu ta'uu didee jedhee yoo isinitti jabaate, yoo dhibeen kun natti jabaate gara mana yaalaa bilbiluun gorsas ta'ee gargaarsa na barbaachisu yookaan gargaarsa isin barbaachisu akka argattan bilbiluutu barbaachisaa jechuudha. Hubannoof wanti guddaan dhibeen kun na jabaatee mana yaalaa dhaqa jedhee namni dhibee koronaa vaayirasii qabame tokko mana isaatii bahee yookaan iddoo itti to'atame sanaa bahee bakka itti tokko taa'u sanaa bahee mana yaalaa dhaquuf yaaluun yakka jechuudha. Maafi dhibee kana babal'isuu fi carraa guddaa waan qabuuf yeroo bahee jedhu karaatti nama baay'ee bira darbaa, nama baay'ee itti bu'aa, nama baay'ee yookaan cufa lafa buusaa yookaan furriin isa keessa waan jigaa jiru furrii baafattee waa'ee lafa darbaa namni waan san fuudhaa. Kanaaf akkam biyya keessa jiraatu kanatti akka biyya Noorweetitti namni dhibee kanaan shakkameeyyuu guyyaa 14 mana keessatti bakka tokkotti itti cufamee mana sana naannoo sana yoo inni kata socho'us seeraan gaafatamaan hin adabamaa, adabbiin lafa kaa'amee jira jechuudha. Poolisiitu qaba aga hidhamuu fi itti faradamuu dirasii ga'a jechuudha. Kanaaf hubannoo fi namoonni dhibee kun akka tasaa isin qabe kan ofirra beektanii dafaatiitii bilbilaanii wantoonni akkanaa kun mallattoolee akka amma dura isinitti himee yoo isin qofaas yoo ho'i keessan humnaa ol dabalee yoo furriin funyaanii kan isin yoo dhukkubbiin kokkee laphee hunni isin dhaga'amee
irra deddeebisee isin qoqqofaasisa ta'e daddafaatii bilbilaa bakka jirtanii bilbilaatiiti akka dhufanii yookaan yaala sana qorannoo isinii godhanii yoo qorannoon sunini dhibeen sun yookaan dhukkubni koronaa vaayirasiitti argame iddoo itti boqattu yookaan bakka ati turtu mootummaan qopheesseera jedhee yaada. Achi turtaa yookaan manuma kee turta jechuudha. Manuma keetii akka hin baane wal eeganii namni dhibee sana fudhate beekame naannootti illee namni sun akka bahee hawaasa hin qunnamne ofii keenyaa wal eeguun ofii keenyaa poolisis doktoras waa hundaa walirratti ta'uun dhibee kana to'achuun hin danda'ama jechuu. Walumaa galatti yaadni an qabu gabaabaa kanuma. Waan hordoftaniif waan dhageeffattaniif galatooma. Yaada kana woliif sheer godhaa keessattuu warroota biyya keenya biyyoota Itoophiyaa jiraniif warroota afaanaan dubbadhu kana dhagayaniif hundaaf akka dhagayanii hamma tokko hubannoo irraa argataniif sheer naaf godhaa fi hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.